بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كن جرّ جرّتو بغربين قيا راتين سنين جدا أروّنن كبدي سنين ديادة ركوبة كم باي أتاجرو إنس مال جنان ركوبة نما يلا سوفي نما قام فتشيسو نما سال فتشيسو بكا نما سال فتشيسو في نما قام فتشيسو تكن أرقمودا إنس مال يوجدتن ركوبة كنتاروتي يوكان برو yookaan baasuur ka jedhamu jechuudha. Baasuur jechuun akka afaan Arabaatiin baasuur jedhama. Akka afaan Oromootti immoo kintaarotiidha buroodha jechuudha. Baasuur jechuun jechuma kana afaan Oromoo godhatee namni itti fayyadamaa jira jechuudha. Mallattooleen dhukkuba kanaa hoo maalii ka jedhu kanneen sagalan takka waliin laalla. Ammaasis maalirraa nama qaba ka jedhus waliin laalla. maaltu dawaa ta'a maaltu qoricha ta'a waan jedhullee waliin laalla ammas duuba kana oo maaltu ragaadha ka jedhusi waliin laalla jechuudha insha Allahu kanaafi wantoota qabbanaa waan dhaammatu waan akka simmintoorra taa'urraa of eeggatuu qabdan daggala jechuudha baala magariisaa kanallee ittiin namoonni of haxaan sagaraa ba'anii booda of haxaan illee ni jedhanii kanaaf eega rabbiiti abbaatu of eegaa kanaafu dhukkubni kintaarotii yookaan biroo yookaan baasuur jedhamu kun akkamitti nin qabamoo hin qabu jechuudhaaf waan dubbachuu deemnu kana inshaallah as keessatti ani kintaarotiin marfameen jiramoo nin qabamoo hin qabu jechuudhaaf mee waliin haa laallu. tokkoffaa irratti naannawa teessumaa yookaan hudduu daandii ujummoo karaa sagaraan dhufuun jechuudha nama hooksisuudha hooqi namaan jedha jechuudha nama hooksisuudha nama nyaachuu jechuudha tokko lammaffaa gogiinsi garaa namaatti baay'achuu jechuudha garaan kun nama goguu sagaraan namaallee udaan namaa kun goggoguudha kunis mallattoo kan lammaffaati jechuudha. inni sadaffaa ammoo yeroo sagaraadhaaf gadi ta'an amma karaa fincaan dhufu karaa udaan dhufu kanaan dhiitni wayi argamuudha dhiita wayiitu argama karaa sagaraatiin inni sadaffaa isa kana jechuudha inni afuraffaa ammoo yeroo mana fincaanii seenan sagaraa namaa wajjin dhiigni bahuudha sagaraa namaa wajjin dhiigni wayii bahuudha yeroo itti jabaate kana agarsiisa garuu eegatti jabaatee booda kun argamuun jechuudha. Kashanaffaa nyaata akka foonii fi kan kana fakkaatan waan qallaba namaa ta'u jechuudha. Yeroo fayyadaman garaan namaa bokokuu jechuudha. Hafuufamuu jechuudha. Garaan namaa kun numa guutamaa jeequmsa garaa namaa keessatti uumuu jechuudha. Yeroo akka fooniitiif kan kana fakkaatan wantoota qallaba namaaf ta'an gizee nyaatan garaan namaa bokokuu garaan namaa hafuufamuu garaan nama guutamuu marrumaan namaa kun jeeqamuu jechuudha mallattoon shanaffaan isa kana mallattoon ja'affaan mudhiin takkiin moo lafeen dugdaa kun mudhiin namaa kun lafeen dugdaa kun harkaaf miila nama dhukkubuu jechuudha dhukkubbii tokkoon maletti jilbi nama lallaafeetuma mudhiin namaa kun dugdi namaa kun sadeen kun miilli harki kanneen akkanaa kun nama dhukkubuu garuu yeroo mana yaalaa deeman immoo dhibeen tokko illee hin jiru jechuudha kun mallattoo ja'affaadha jechuudha mallattoon torbaffaan immoo humni qaama namaa kun gadi bu'aa dhufu jechuudha osoo waan tokko hin hojjetin akkasumatti taa'ee namni kun dadhabuu humni namaa kun dadhabuu jechuudha duuba akka nama hojii cimaa wayirra oolee humni namaa kun dadhabbii ajaa'ibaan namatti dhaga'ama osoo waan tokko hin hojjenne kunis mallattoo torbaffaa kan kintaarotiiti jechuudha. Mallattoon saddeetaffaan sababa tokko malee sammuun namaa jeeqamuu dhiphachuu jechuudha. Sammuu namaa kanatu akka waan waca keessa jiraniitti sammuun namaa kun ni jeeqama. sammuun namaa akka nama waca keessa oolee akka nama waca keessa jiru nama jeeqamuu jechuudha. Dubbii namaa dadhabuu inni kun saddeetaffaadha jechuudha. Ammaasis mallattoon saglaffaan kan jiru mallattoon saglaffaan
fincaan yookaan udaan nama qabuudha ammaaf amma nama qabeetuma garuu yeroo dhaqanii gadi ta'an namaaf hin bu'u ni itta nama sagaraadhaaf gadi ta'ama omaa sagaraan kun hin dhufu udaan kun hin dhufu jechuudha mallattoon saglaffaadhaa isa kana rabbi nu haa baraaru rabbi isin haa baraaru kanaaf daawwattoota keenya akkuma ammaasii gaditti agartan kana shunkurtii ni gartan qola shunkurtii irraa baasuudhaan qola yookaan qolola jedhaniin gaa naannoo gariitti qola naannoo gariitti immoo qolola jedhaniin irraa quncisuudhaan qolola qofa jechuudha firii miti firii kan nyaatanii miti kan irraa soqanii yookaan irraa soofanii darban san fuudhanii hudduu keessa kaayatanii bulfatanii akkasi jechuudha ni dho'a jechuudha kun Sheekh Ali Hasan Shuunee rabbi rahmataa godhuu fi jannataan rabbi haalaalu innillee akka jiree dawaasaa himee ture jechuudha dubbiin ragaa qabdi nama dawaa himuu keessatti beekamaati nama maatis ilmii qabuudha rabbi rahmataa haa godhuu fi egaa dhukkuboota sagalan kana ofirratti agartanii taa'uu hin qabdanuu dhiibbaa guddaa namarratti geggeessuu danda'a egaa daawwattoota keenya miidhaa hedduu nama huqqisuu danda'a gan nama coruu danda'a gan nama deebisuu danda'a jechuudha namni tokko dhukkuba tokko maletti rakkoo tokko maletti hin nyaataa ni dhugaa hin furdatu ni qal'ataa bula jechuudha egaa daawwattoota keenya dhukkuba namni namaan beekne jechuun dhukkuba kana dhukkuba maatis bakka qaanyiitti nama ba'uudha bakka saalfiitti nama argamuudha daawwattoota keenya kanaaf dawaa godhachuudha qabnaa gara mana yaalaa dhaquudhaanis gara mana yaalaa mana haakumaa dhaquunis karaa dawaa adda addaa mallattoolee kana keessaa tokko yookaan lama sadii ofirratti arginaan gara mana dawaa yookaan qorichaatti siquun barbaachisaadha jechuudha rabbiin nu haa baraaru dhukkuba akkanaatii fi kabiraallee rabbi nu haa baraaru isiniin jecha egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana eega dhaggeeffattan booda laayik nu godhaa koomentii illee nu godhaa warreen chaanala kanaaf immoo haarayaa taatan sabiskiraayib gadhuqadhaa wantoota faayidaa qaban wantoonni nama fayyadaman yuutuubii koomee meediyaa jiru irratti gadhiifamaa jira waan ta'eef warreen koomee meediyaatiif maatii taatan galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kana laayik godhaa warreen maatiin taane immoo maatii nuuf ta'a viidiyoo kana immoo keessaa khaasatan viidiyoo kana sheer nu godhaa viidiyoo kana sheer godhaati karaa hundaan karaa imootiin agartanus karaa teelegiraamiitiin karaa waasaappiitiin agartanus yuutuubii irratti agartanillee viidiyoo kana sheer godhaati nu babal'isaa viidiyoo kanaa fi viidiyoo biraallee nuuf babal'isaa isiniin jennaa egaa warreen lakkoofsa bilbilaatiin nu jajjabeessaa jirtanillee galatoomaa isiniin jennaa jazaakumullahu khayran nama hedduutu naaf dawwalee maashaa Allah ammas lakkoofsi kiyya duwwaa 919504048 bilbiltanii heloo jechuu dandeessanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawwattoota keenya jirra jirtu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'een isiniin jedha